Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Qophii keenyaan odeeffannoo wayitaawaa ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Itoophiyaan addunyaarraa dinagdee saffisa guddaa galmeessuun sadarkaa duraa qabattee jiraachuu dhagahame. Akka tilmaama dhaabbata maallaqaa addunyaatti Itoophiyaan GDP'n ishee bara 2025 akka faranjootaatti dhibbeentaa 6.6 guddata jedhamee jira. Bu'aan hooggansaa yeroo ammaa jijjiirama guddaadha. Rakkoo nageenya gidduu dhaabbatee hooggansaa jijjiirama guddaa fidee Dr. Abiy Ahmed Aliidha. Odeeffannoo dabalataan dimokiraasii sirriin bara muummicha ministeeraa argamee yoomuu molqamuun irra hin jiraatu. Waajjirri muummee ABO Gullallee Finfinneetti argamu guyyaa kaleessaa banamee jira. Haala mijeessee hojiin kun akka milkaa'u kan godhe paartii badhaadhinaati. Paartiin badhaadhinaa dirree siyaasaa karaa nagaa bal'isuun Itoophiyaan gara dimokiraasiitti akka ceetu cimsee hojjechaa jira. Kanaafuu paartileen siyaasaa Oromoo wal cina dhaabbachuun waliin hojjechuun sabaa fi biyya gara guddinaatti fiduun dirqama lammummaati. Ajandaan siyaasaa akkuma jirutti ta'ee dhimma waloo Oromummaa irratti xiyyeeffachuun uummata keessaniif dhaabbachuun dirqama paartilee siyaasa hundaati. Itoophiyaa waliin utubuun biyya waliin haa humneessuun barbaachisaadha. Egaa jaallatamtoota keenya qophii qabannee jirru asumarraan golomnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.